greatest integer floor or step function. Greatest integer functioniin floor jedhama, karaa biraa immoo step jedhama. Activity marraatii isin ibsin darba. Activitiin keenyi greatest integerii kan leezan yookaan equals to lakkoofsa armaan gadii kennamanii barbaade jedha. Integerii ta'ee garuu irraan xiqqaa yookaan wal qixa 3.7 ta'e 3.7 integerii miti. Integerii miti real number'idha malee jechuudha. So lakkoofsi integerii ta'ee 3.7 gaditti argamu eenyoonaan jettan integerii 3dha. Kan itti dhiyaatu baay'ee itti dhiyaatu. Hambira argachuu hin dandeessan. Yoo 4 naan jettani 0.3 haftee jirti kunoo hin qixxaattu jechuudha. Kanaafuu greatest integeriin kanatti dhiyaatu 3dha. Kan irra jiru jechuudha. Asirraa abbannee definition itti deemuuf jenna waan ta'eedhaaf. Kanii biirra jiru immoo leezaanii or equals to jedhamti. Lakkoofsa negatiiva 1.9tti kan dhiyaatu garuu kanaa gadi kan ta'e lakkoofsa barbaaddu jechuudha. Negatiiva 1 yoo naan jettani negatiiva 1tii gaditti akun lakkoofsi tokko kun amma tuqaa qabamti. Lakkoofsa negatiiva 3 moo negatiiva 2 caalaa naan jettan negatiiva 2 caalaa negatiiva jechuun negatiiva 3 jechuun baay'ee xiqqoomadha. Sarara lakkoofsaa irratti negatiivni 3 asiin argama, negatiivni 2 immoo asiin argama jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun kan 1.9 negatiivni tokko asiin jira, negatiivni 1.9 immoo negatiivni 1.9 immoo asiin negatiiva 2 ta'e kana gidduu jira jechuudha. Asitti 2tti dhiyaatti, naannoo negatiiva 2tti dhiyaatti. Asii immoo eenyutu caalaree soo lakkoofsi xiqqoon barbaadaman ta'eef negatiiva 2 jechuudha. Kanaafuu kan 1.9 greatest integeriin negatiiva 2 absolute value akkasinitti hin fakkaanne immoo jiru. Kan jaa'oo eenyoonaan jettan inni kun immoo integerii waan ta'eedhaaf akkasumatti ta'a 6 ta'a. Kan inni negatiiva 4 integerii waan ta'eedhaaf integerii immoo barbaadaa jiran ta'eef negatiiva 4 ta'a jechuudha. Waan warra tuqaa hin qabne akkasumatti ta'a. Kan warra tuqaa qabanii immoo inni tuqaa qabu sun yoo poozitiiva ta'e gadii gara lakkoofsa 3tti gadi isa buttu. Yoo negatiiva ta'e immoo tokko ishee jettu kana gara 2tti ol isa buttanii negatiiva 2 isa gootu jechuudha. Negatiiva 2 gootu. Garuu lakkoofsaatiin lakkuma kanatu guddaa fakkeessa malee negatiiva yeroo qabaatu xinnoodha jechuudha. Activity keenya irraatii waan baay'ee baranneera jedha yaada. Definitionii keessatti kan ibsamullee kunuusuma kanaaf deema. The greatest function kan inni ittiin ibsamu less than or equals to x dha. Kan inni ittiin bakka bu'u immoo kunoo ishee kanadha. Mallattoon ishee absolute value fakkaatti garuu jala ishee maal gootu ni jalliftu. Absolute value gootanii sarartanii ni jallatti jechuudha. Jallachuu qabdi isheen kun yeroo itti cuftanii sun. Exampleota haa hojjennu. Exampleota armaan gadii hojjedhu jedhan isa kanaa 10 jettu egaa positive waan ta'eedhaaf gara 10tti siqaachuudha. Greatest integerii hin jiru. Integeriin 10tti siqu. Tokko 10.7tti siqu 10dha. Isa kanaa immoo eenyudha? Negatiiva 13dha. Maaliif 13 jettu? Negatiiva qaba waan ta'eedhaaf isaaf tokkotti dabalaati. Kaasiniin jedhee akkasiniif galuuf. Negatiiva 18 immoo tuqaan qabu waan ta'eedhaaf warra tuqaan qabne immoo akkuma jiruun baastu keessaa negatiiva 18 baastu. Jalloodha jallisee. Solutionii keessan irra siniif kaa'ee jira. Kan isaa negatiiva 12 laalaa gala kun isheen kun adda mitiiree warra kaan 10tti gadi buttu. Negatiiva 12 garuu maal gootu 13 gootanii keessu jechuudha. Sababiin isaas lakkoofsa irratti sarara lakkoofsa irratti negatiiva 13 as jira. Negatiiva 13 fi negatiiva 12 gidduutti argama jecha 11 negatiiva 12 tuqaan 4 gidduu kanatti argama waan ta'eedhaaf yeroo kamiyyuu immoo duubatti deebistu. So ammasi 10.7 immoo 10.7 mitiire 10.7 10 fi 11 gidduutti argama. Asiin 11 yoo ta'e asiin immoo 10 yoo ta'e gidduutti argama. Hansaas gara 10tti gadi duuba deebi'aa jechuudha. Gadi deebistu. Duubatti gadi deebistanii integeriidhaan lafa keessu jechuudha. Exercise yeroo jettan pi jechuun 3 tuqaa meeqa jechuudha? 1 jechuudha. So greatest integer of 3 immoo 3 tuqaa 1 maal isiniif kenna? 3 ta'a jechuudha. Positive waan ta'eef immoo gadi isa deebistu. Itti aanee kan jiru biirra kan jiru 23 irraan 25 jechuun 0 tuqaa ittanii jalqabdu miti yeroo hirtan 0 tuqaa tokko way jedhee deema jechuudha. So positive waan ta'eedhaaf kun immoo maal gootu gara 0tti deebistu jechuudha. 0tti duuba deebistanii yeroo keessan maal isiniif kenna? Deebiinsaa hambiirra jiru 0 ta'a jechuudha. Is equal to isa kana 0. Kan isa irra jiru immoo meeqa? 3. Kan sirra jiru
Raadikaala kana jechuun raadikaala kun approximately tokko tuqaa wayii kan deemu hin beektu. Ani raadikaala lama yeroo baastan tokko tuqaa wayii jedhee akka deemu hin beektu. Tokko tuqaa lama sadii ta'uu danda'a hin beektu. So yeroon isa kanaa greatest integer isaa barbaadan maal isiniif kennaree yoonaan jettan gara tokkotti duuba deebistu which is equals to 1 ta'a jechuudha. Siirra kan jiru maal haa ta'u deebiinsaa 1 equals to 1 isiniin jedheen jira. Inni itti aanee jiru immoo isa kamii isa kanadha. Kunoo isa kanaa jechuudha. Isa kanaa immoo negative 0.134 ta'uu danda'a. We don't know. Hin beeknu approximately. So negative waan taateedhaa fi negativity gaditti immoo 0 achitti kan argamu negative biraan 0 isaa gaditti kan jiru negative 1 emtire negative 1 duuba deebistu yeroo kamiyyuu isiniin jedheera waan ta'eedhaaf negative 1 ta'a jechuudha. Inni irra jiru immoo kan irra jiru ni qixxaata negative 1dha. Kan isa kanarra jiru immoo ni qixxaata negative 2 ta'a jechuudha. Sababiin isaas tokko jennee turre siiti waan ta'eedhaaf kan isa diirra jiru negative 3.14 ምናምን jedha ture miti akkas jedhee itti fuuture miti gara isaatti tokkotti dhaatanii isa kanatti tokko negative tokkotti dhaatanii ol isa buttu jechuudha. Negative 4tti isa buttu. So negative 4 ta'a kan isa kamirra jiru kan isa diirra jiru. Gilgaala keenya kana fakkaata. Giraafii greatest integer function isheen sarara fakkaatti isheetti adeemtudha jechuudha. Fakkeenyaadhaa fi giraafii sana yeroo kaafattanii akkas gootanii sarartu yoo ta'e x keessaan 1 fi 2 gidduu jira yoo ta'e real number'idha miti reega real number'idha miti ree vaaluun y keessan immoo poozitiivota ta'uu qaba jechuudha. Han tokko irratti tokko ta'a kunoo tokko jechuudha. Hani tokko tuqaa wayii irrattis tokkuma ta'a. Hani lama amma lama ga'utti jechuudha. Lamarra yeroo geessan garuu kunoo qaawwa gootu. Sababiin isaas laman dabalatu waan ta'eedhaa fi lamni gubbaatti jalqabaa jechuudha. Han lama amma sadii jiranii immoo lamarratti 0 kunoo akkas gootanii jalqabdu jechuudha. Akkas gootanii asirratti lamarratti 2 ta'a. So lamarratti 2 ta'a. Sadii irratti garuu sadiin ta'u waan ta'eedhaa fi geengoo gootu jechuudha. Isan dabalanne jechuun geengoo gootanii isa akkasitti adeemu jechuudha. Innuu isiniif kaa'ee jira jechuudha. Yeroo kaa'ee isiniif jiru kunoo kana fakkaata. Giraafiin keessanii giraafii isaa kaasuun baay'ee salphaadha. Giraafii isaa qormaata irratti immoo kaas jedhee namni isin gaafatu hin jiru. Isaaf yaaddoo hin qabaattan. Greatest integer function immoo as keessaa maal buufattuu real number buufattan immoo lakkoofsa isinitti baay'isaa adeemtan jechuudha. Gatii xaa solvi gochuunis ni jira. Gatii xaa solvi yeroo goonuu amma fakkeenyaaf gatii xaa isa kana solvi gochuuf adeemna jechuudha. Doomeeniin isaa maali real number'idha. Reenjiin isaa immoo set of all integer number'idha jechuudha kan isa kana. So integer number'ii mataa kan lamaan isaaniiyyuu giraafiin isaanii immoo kunoo kana fakkaata nuuf kaasee jira. Giraafii irratti baay'ee rakkattanii yoo ta'es immoo suutattanii teebilii keessan kaafattanii itti hojjettu jechuudha. Kan isa kanaa immoo dudduubarraan jira jechuudha. Yeroo dudduubarraan keessanis adda ta'a. Giraafiin isaa maal fakkaata kun akkasitti. Maaliif ishee mallattoo kana fayyadamee jira isinitti fakkaate? Han negatiiva lamaas yoon fudhee hamma qeen negatiiva tokko ga'utti yoon fudhadhee waluma qixanaaf kennu waan ta'eedhaaf yeroo keessatti tuqaa fakkeenya negatiiva 2 tuqaa wayii yoon jedhee negatiiva 2 tuqaa 2 yoon jedhee negatiiva 2tti deebi'a jechuun han isa kanaa wal qixa maal naaf kenna jechuudha. Negatiiva 2 naaf kenna. Negatiiva 2 waan naaf kennaniif iyyuu achi gidduun gashaa jechuudha. Yeroo 3tti baay'isu immoo maal naaf kenna baay'isu 3 yeroo jedhu immoo negatiiva 6 jedhee jalqabaa jechuudha. Isa kanaafidha. Hamma naqee negatiiva 1 ga'utti negatiiva 1 ga'ee jennaan garuu asiitii negatiiva 1 ga'ee jennaan negatiiva tokko greatest integer isaa tokko ta'a. So 3 ta'a jechuudha. Isaa immoo equalistuu jenna. Kan isaa irratti equalistuu jedheetu kaa'aa jechuudha. Eessatti jalqaba jechuudha. Akkas godhee kaa'aa jechuudha. So teebiliin keessan akkasittiin isiniif kaa'ee jira. Yoo kaastanis teebiliidhaan akkasiin kaaftanidha. Equationii greatest integer functionii involve godhan yeroo solve gootanii yoo absolute value greatest integer x keessanii m hidhatee m keessan less than or equals to gootu plus 1 itti gootanii immoo duuba deebisu tokko jechuudha.
akka fakkeenyaatti hojjennu. Akka fakkeenyaatti kana yoo ta'e absolute greatest integer function of x ni qixxaata 6 dhaan jedha. 6 naan jedha. So x kana qophaa keessaa baasuun barbaada ta'e mallattoo kana keessaa baasuun barbaada ta'e kan akkam godheen kaa 6 less than or equals to jedha. X jedhaga kunoo x komma baafadhee jira keessaa baafadhee less than jedha. 6 plus 1 jedha. 6 plus 1 jechuun 7 miti. 6 is less than or equals to x jedha less than 7. Kunoo kana naaf kennee jira jechuudha. Inni immoo kunoo asitti mallattichaatiin yeroo kaa'amee jiru kunoo kana fakkaata. Then solve ta'ee inni jira jechuudha. Gatiin xaakoo maal ta'a jechuudha kanadha. 6 kaasee hamman 7 ga'utti lakkoofsonni kana gidduu jiran hundi isaanii maal naaf kennu jechuudha. 6 naaf kennu. Fakkeenya fudhachuu dandeessu. 6 fi 7 gidduutti kan argaman fakkeenyaaf 6 tuqaa 2. 6 tuqaa 2 greatest integer keessa yeroo gashee maal naaf kenna 6 naaf kenna. Equals to jedhamti hirii kunoo. Yoon isa naaf kenna jechuudha. 6 tuqaa 9. 6 tuqaa 9 yoo fudhattanii yeroo greatest integer keessaa baaftan meeqa naaf kenna 6 naaf kenna. Isa kana jechuu barbaadeetu. Solve irratti immoo example 5 kan jiru solve godhi jedhamti hirii. Yeroon solve godhu mallattoo kan akka tokkottan fudha jechuudha. Isas keessa jiran yeroon keessaa baasu. So 10 jedheen jalqaba 10 irraan xiqqaa yookaan wal qixa. Sababiin isaas m irraan xiqqaa yookaan wal qixaa jedhamti hirii. 10 akka m itti fudhattu. Then 10 less than or equals to x plus 3 jettu less than or equals to qabu kan isa kana ammoo kunoo less than qofaadha waan ta'eedhaaf 10 plus 1 kunoo mallattoo ishee kana jechuudha. Then 10 is less than or equals to x plus 3 less than isheen kun warra walitti dhaatu meeqa naaf kenniti 11 naaf kenniti jechuudha. 11 jedha jechuudha. Then 3 koo mallattoo gama lamaniitu solve yeroo gootan asis ni naannofti asis ni dhufti jechuudha yeroo solve gootan. So 10 minus 3 jedha. Asiitii minus dhaan dhufti waan ta'eedhaaf less than or equals to x qophaa tafaachaadha gaa yeroo akkasii. Amma immoo 3 koo asis ni naannofti isiniin jedheera miti. Achiroo naannoftu immoo 11 hir'isu 3 jechuudha. Solve gootu. Isheen kun yeroo walirraa dhuftu meeqa naaf kenniti 7 naaf kenniti. Positive 7 less than or equals to x jedha. Less than isheen kun mallattoo less than gidduu jirti. 11 yeroo irraa hir'isu ishee kana immoo meeqa taati 8 taati jechuudha. Deebiinsaa kana. 7 fi 8 gidduu kan jiran lakkoofsonni kana gidduu jiran yoo dhaqanii as keessa bu'an maal naaf kennu jechuudha 10 naaf kennu jechuutti kam. Innuu siniif solve godhee jira kitaabni keessanuu siniif solve godhee jira jechuudha. Solution setii keessan immoo mallattoo sirna intervalidha yeroo keessanii braas isheen jedhamtu kun less than or equals to jechuudha. Bracket jechuun immoo only equal jechuudha. Akkasittis kaa'uun ni dandeessu. Interesting questioniin isa kamirraa example 6 irra jirudha jechuudha. Example 6 irra jiru greatest integer 2 qaba. Mee greatest integer keessan ishee keessa jirtu kana d jennee bakka buufnu. Yoo ishee d jettanii bakka buufattan ishee kana dt yoo bakka buufattan ishee kana dt yoo bakka buufattanii kan akkamitti barreessuu danda'a karaa biraa greatest integer of 1 plus absolute value greatest integer sana immoo dt bakka buusasaniin jedheera d jettu jechuudha. Then ittiin cufaa ni qixxaata jedheen 5 jedha jechuudha. Yeroo isa kana ammoo solve godhu 5 less than or equals to 1 plus d jedheetaniin less than 6 jedha plus 1 taatiin tire umarratti plus 1 tiin solve godhu jechuudha. Then d koo qobaatti fuudhaa fi tokko koo asis ni ufti achis ni naannofti jechuudha negatiivaadhaan. Asii 4 is less than or equals to d less than yeroo achi naannoftu immoo 5 taati jechuudha. Isa equals to fudhattu immoo d keenya greatest integer dha waan jenneeruudhaaf d koo ni qixxaatti greatest integer of x faana tokko waan taateef jechuudha. Amma immoo ishee dabaree ishee solve gochuutan jira jechuudha. Yeroon dabaree ishee solve siniif godhu meeqa gidduu naaf kennaa 4 fi 5 gidduu naaf kennaa jechuudha. Deebiinsaa inni dhumaa maal taree 4 fi 5 gidduu ta'a 4 dabalatee jechuudha. Exercise ni isuma example ota keessatti hojjechaa turredha jechuudha. Example kan isa kana solve yeroo gootanii maal gootanii jalqabduree
ja'an koo irraan xiqqaa yookaan wal qixa jettu isuma jalqaba barreeffattu umarratti immoo pilaasii gootu jechuudha itti idaatu jechuudha. Zeen ishee gidduu jirtu kan barreeffattu jechuudha. X plus 4s less than 7 jedha jechuudha. Plus 1 itti godheetaniin karaa umarraatiin kaa'aa jechuudha. So kana solvi gochuudha. Kana immoo solvi gootanii afur koo asis ni dhufaa afur koo asis ni dhufaa asis ni naanna'a jechuudha. Gama lamaanitti iyyuu solvi goote yeroo mallattoo lamaan gidduu jiraatu. Then 6 minus 4 less than or equals to x qophaa isaa tafa egaa afurna asiin dhufteetti waan ta'e karaa garsiin immoo 7 minus 4 dhaan darbaa jechuudha. Asiitii pilaasii waan ta'eedhaaf moonii isaan darbaa jira. 6 minus 4 meeqa? 2 dha. 2 is less than or equals to x jedheen less than jedha. As mallattoo less than qaba. Torbarraatii afur yeroo hir'istan immoo meeqa isiniif kenna? 3 isiniif kenna jechuudha. Deebiin keessan isa kanadha. Bifa intervaaliidhaan yeroo keessan immoo 2,3 jettuu jechuudha. 2 koo biraasiidha. 3 koo immoo biraakettiidha. Kan itti aanu isa biirra jirudha. Isa biirra jiru immoo akkamitti ibsitu? Isa kana maal haa jennu? Mee zeddii haa jennu akkuma kitaabni keenya ibsutti jechuudha. So maal jettanii keessuu 3 plus zeddiin ni qixxaataa 5 jettuu jechuudha. Mallattoo keessan yeroo barreeffattan zeen 5 irraa jalqabdu. 5 is less than or equals to 3 plus zeddii jettu. Less than 5 irratti tokkoon ida'amti hiree emmiidha waan ta'eedhaaf 6 ta'a jechuudha itti aansee. 6 jedha jechuudha. Gaama zeddii solvi gochuudha. 3 gama lamaan iyyuu nan geessa. Asiinis nan geessa. Asiinis nan geessa. Yeroo geessu maal naaf kennaa? 5 hir'isuu 3 less than or equals to zeddii less than 6 hir'isuu 3 jechuudha. Gama lamaan iyyuu gaa hir'isaa jira waan ta'eedhaaf 3 asiinis hir'ichaa jira achiinis hir'ichaa jira. Isheen kun 2 taati. Isheen kana jechuudha. Lamni irraan xiqqaa yookaan wal qixaa zeddii ta'a. Irraan xiqqaa 3 ta'a jechuudha. Zeddii koo maal jedheen ture? Isa immoo greatest integer of x jedheen ture jechuudha. Isa gidduun gashaa jechuudha. So deebiin koo maal naaf kenna? Biraasii banadhee 2,3 ta'a jechuudha deebiinsaa inni dhumaa isa kanaaf.